Namni kamuu erga chaanaalii YouTube isaa moonii godhee gara kaffaltiitti seenee AdSense keessa seenee taaksiin guuttachuu qaba. Sanaan ala YouTube'n parsantii 30 maallaqa baatii baatiidhaan irraa kutata jechuudha. Yoo kuma argate 300 irraa kutata jechuudha. Submit tuqnee yeroo gara fuulduraa deemnu wanni nuti guunne hundi akka sirrii ta'e approved nuun jedhee nu simatee certificate nuuf kenna. Certificate keenya download goonee lafa kaawwanna jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul Ab. Haala kamiin akka tax info goonu gibira baatiidha YouTube nurraa muratu parsantii 30 sana haala kamiin akka nurraa hin muranne gochuu dandeenya ka jedhu bal'ina waliin ilaalla tax info waliin goonna. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Namni YouTube tokko erga moonii godhee kaffaltii gara kaffaltiitti seene dirqama akkuma moonii gooneen tax info guuttachuu qabna. Tax info guuttachuudhaaf Chrome ragalee Google AdSense ne sarchi goone AdSense ra seenneeti kan nuti guuttannu faayidaan isaas akka YouTube'n gibira nurraa hin kutanne dhibba nu kenne yoo dhibba arganne 70 qofa nu kenne 30 nurraa fudhatee jechuudha doolaara 30 nurraa kutata jechuudha akka inni hin kutanneef tax info of eeggannoo guddaadhaan guutuu qabna. Erga AdSense ra seenne booda manage tax info ka jedhu kun ni jira. Manage tax info kana tuqne step 7 qaba. Manage tax info tuqne waliin guunne ilaalla. Of eeggannoo guddaadhaan kan isin guutuu qabdanii manage tax info ka jedhu kun jira san tuqna. Yeroo san tuqne add tax info no tax info on file nun jedha. Add tax info ka jedhu kana tuqna jechuudha. Step itti aanutti dabarfachuudha. Kanaafuu add tax info de kalara magariisaa kanaan bakka kana jira san tuqna. Yeroo san tuqne start tax form nun jedha. Taxi guutuu eegali ka jedhu kana tuqna jechuudha. San yeroo tuqne password itti galchinu nun jedha. Abbaan email kana nu ta'uu isaa mirkaneeffachuuf password kana itti galchina jechuudha. Password erga itti galchine booda next ka jedhu jira. Next kan tuqne gara fuula itti aanu deemne tax info keenya guutuu eegalla. Wanni waan xiqqoodha step 7 qofa qaba. Step 7 sana of eeggannoodhaan guutuudha jechuudha. Akka YouTube'n maallaqa sana nurraa hin kutanneef. Yeroo nuti san tuqne kaane asitti filannoo lama nuu fida. Filannoo lamaan kun individually fi non individual entry'dha. Individual ka jedhu filanna bakka kanarratti individual. Accountii kana qobaa kiyyan fayyadama. YouTube'n kun kan mataa kootiiti malee kan kaampaanii wayiiti miti jechuudha. Sanaan booda next ka jedhu kun gajjallaara ni jira. Next kan tuqanna. Next tuqne gara fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Ka fuula itti aanu irratti are you a citizen or resident of the United States ati lammii United States nuun jedha yes fi no jira. Lammummaan keenya United States osoo hin taane Itoophiyaa waan ta'eef no ka jedhu filannee next godhanna. Lammiin kiyya Amerikaanii miti ka jedhu no godhanna. Ka itti aanu select W8 tax type form type dha. Ka Itoophiyaa wajjin deemu ka individually wajjin deemu ka jalqabaa waan ta'eef ka jalqabaatti right godhanna. Sanaan booda start W8 Ben form ka jedhu tuqne gara fuulduraa deemna jechuudha. Start W8 Ben form ka jedhu kun ni jira. Ka jalqabaa filanneerra isarra tuqna. Startiirra tuqna. Startiirra yeroo tuqne gara fuula itti aanutti nu dabarsaa jechuudha. Fuulli itti aanu jalqaba irratti maqaadha. Maqaa kan guutuu keenya maqaa abbaatii maqaa keenya maqaa abbaa maqaa akaakayyuuti. Ka itti aanu optionalidha. Sanduuqni itti aanu jechuudha. Sanduuqni itti aanu optionalidha. Guutuu nun barbaachisu. Name bakka jedhu irratti maqaa keenya guutuu erga barreessine ka itti aanu sanduuqa 3 jiraasi. Itoophiyaa biyya keenya filachuudha sanduuqa 3ffaatti jechuudha. Sanduuqni lammaffaan optionalii waan ta'eef biyya filannaa sanduuqa 3ffaarra tuqne maqaa keenya maqaa abbaa maqaa akaakayyuu guutuudha kan nuti barreessuu qabnu jechuudha. Maqaa irratti sanaan booda Itoophiyaa filachuudha. Sanduuqa gidduun nun barbaachisu asirratti dhiifnee irra dabarfanna. Asii wanni guddaan foreign duraan guutuun dirqama amma garuu optionalii godhee jira. Lachuu sanduuqa lachuu akkuma kana dhiifnee irra dabarfanna. Guutuun nun barbaachisu. Sanduuqa lachuu dhiifnee irra darbina. Optional jechuu yoo feene ni guunnaa yoo feene ni dhiifnaadha. Next tuqanna. Erga san Itoophiyaa fi maqaa guuttannee darbinee jechuudha. Sanaan booda sanduuqa bakka kana jirtu select itti godhanna. Sanduuqa gubbaarra jiru erga select godhanne Itoophiyaa guuttanna. Straight address Itoophiyaa maqaa lakkoofsa poostaa waa hundayyuu sirriitti itti guuttanna. Wama yeroo moonii guuttannu guunne sana hunda asirratti guuttannaa jechuudha. Lakkoofsa poostaa keenya PO Box enneetuma postal code namoonni Finfinnee jirtan 1000 guuttattu
Namoonni kaan immoo yoo qabaattan postal koodii yoo duraan guuttaniitu ta'e guuttanii yoo hin guunne ta'e duwwaa guunne irra tarra. Taawon siitii jira. Taawon siitii akkasuma postal koodiin duwwaa taawon siitii Arsii Asallaa sanduuqa gadittaantu kanatti raayitii godhanna jechuudha. Erga waan duraan guunne san guunne kaane asirratti. Wama yeroo yuutuubii keenya moonii goonu guunne asirratti illee tartiibaan guunna. Sanaan booda neekistiin ni jira. Neekistii tuqannee gara tax treaty lakkoofsa 3 darbinaa jechuudha. Lakkoofsa 3 irra yeroo geenye are you claimed to reduce nuun jedha no irra kaawwannaa no dha kan biyya keenyaa wajjin deemu no irra kaawwannaa lakkoofsa 3 irra jirra amma 4f deemaa jirra kana no irra keenye xiqqoo gadi signee next ni jira ammallee next keenya tuqannee gara fuulduraatti kunna jechuudha. Next ka jettu kun bakka kana jirti. Next yeroo tuqne gara lakkoofsa 4 nu geessa jechuudha. Lakkoofsa 4 irra yeroo geenye seera kana ni qeebaltaa nuun jedha sanduuqa kanarratti raayitii godhannee I confirm ka jedhutti raayitii godhanna sanduuqni jalqabarra jirtu kun ni jirti jechuudha. Sanaan booda kana hunda isinii dubbisuu hin barbaachisu. I confirm tuqne nextiin kun bakka kana jira. Next tuqne gara lakkoofsa 5 adeemna jechuudha. Lakkoofsa 5 irra deemne lakkoofsi 5 sartifikeettiidha. Sartifikeettii nu kennuuf maqaa keenya barbaada. Maqaa keenya guutuu itti barreeffannaa jechuudha bakka sartifikeettii nu ergu geenyee jirra amma. Bakka kanarratti full legal name nuun jedha. Full legal name keenya itti barreeffanna. Maqaa keenya guutuu itti barreeffannee yes I am the person ka jedhutti raayitii godhannee ka jalqabaatti jechuudha. Next tuqannee gara fuulduraa adeemna ammallee gara lakkoofsa 6 jechuudha. Amma next tuqnee lakkoofsa 6tti darbadee jirra activate gochuudha jechuudha. Lakkoofsa 6 irratti ammallee filannoo lama nu kenna. Yes if no dha. No kanarratti select godhanna. Sanduuqa ittaanu kanarratti ammas raayitii godhanna. Sanduuqni ittaanu yes no erga goone kaane jechuudha. Amma asitti filannoo lamatu nu jira. Filannoo lamaan kana keessa I'm providing tax info for new for existing ka jedhu filannoo lamatu bakka kana nu jira. I'm providing tax info kan lammaffaa filannee for existing payment profile ka jedhu jechuudha. Sanduuqni takka jala isaa jira. Sanduuqa sanatti ammallee raayitii itti godhanna. Sanduuqni kun bakka kana jira. For an existing erga filannee kan lammaffaa erga filannee booda jechuudha. Sanduuqa lammaffaa kanatti raayitii godhanna. Sanaan booda ka ittaanu kun optionaliidha. Optionalii waan ta'eef waa takka wanni nu guutuu qabnu tokko hin jiru. Feetu guutii feetu dhiisiidha. Next godhanna. Waa takka wanni rakkina nurratti godhu hin jiru waan ta'eef next godhanna. Asitti bakka kanatti I accept the properly delivery agreement ka jedhu kanatti sanduuqa kanatti raayitii godhanna jechuudha. I accept barreeffama garaa gubbaa jiru simadheen jira ka jedhu get document ka jedhu kana raayitii itti godhanne submit godhanna jechuudha. Xumurree jirra. Submit erga tuqnee booda approved nuun jedhee gara fuulduraa nu geessee seera nuti guutaa turre hunda akka nurraa qeebale approved nuun jedha jechuudha. Amma sartifikeetii keenyallee daawunloodii goonee ilaaluu dandeenya. Approved ka jedhu kunoo as bakka kana jira. Simatamnee jirra jechuudha. Kanaafuu amma sartifikeetii keenya daawunlood godhannee ilaaluu dandeenya. Certificate of non-US active ka jedhu kun ni jira. Sanarra tuqannee dookumentii keenya kan inni sartifikeetii nuu kenne san deemnee buufannee ilaallaa jechuudha. Sanarra nu tuqee daawunlood naan jedha. PDF-dhaan daawunlood godha. PDF irra kaawwadheen inni nuunaaf kaahee jira. Just once ka jedhu kana tuqa. PDF kiyya naaf banaa jechuudha. Yeroo naaf banu kunoo sartifikeetiin kiyya maarragaa gacaan kiyya asitti naa ergamee jira. Screenshot godhadhee lafa kaayyadhaa jechuudha. Tax info na simatee jira. Kanaan booda maallaqa sana YouTube'n narraa hin kutatu jechuudha. Haala kanaan akkuma chaanaalii YouTube'ii keessanii moonii gootanii tax info guuttanii gibira isin irratti murtaa'e ofirraa cuftu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.